isii kana intalli sii danda'amtu miti yeroo kana immoo duuriyyeedha namni jechuukooti miti eegabbaat yaana daaliinaati bakka namni kun anuun galaan jiru namni kun tasgabbaa'uu qaba dirqama fuusisuun qaba yeroo inni fuudhee ka'e immoo murteeffannee walitti deemna warra immoo hiikii boodiyee jedhuuf dubbii qabbaneessuuf immoo nikaa lama walirraa buufnee tokko hambifannee booda kan jedhu wayii shakkiidha mamma shakkii xiinxala kooti ma jawaar waan dhugaa shanii xiinxala miti taa'e maal isii kana onaa dhiiftanii rabbuma dhabootu naa jedha isii kana xiinxalaan waa'ee jaalala waa'ee biyyaa xiinxalaan jiru waa'ee uummataa xiinxalaan jiru lubbuu namaati akkamitti xiinxalte naan jechuu dandeessu tu waa'ee biyyaa xiinxale kun dhimma jaalalaati bakka nu dhiisaa isii kana illee naa dhiisaa qabootu naa jedhaati afaan keessan baafadha soba jedha deeme rabbi maal siyaa godhun jedhu boonii xiinxalli koo akkami fuusifte moo fuusifte ati maati sirrumarra jirtaati waan takka illee dogongorarra jirtu sirriirra jirtaati manni miskiinni walii kaniiru jedhee caffanaara yaa rabbi way geetaa'ee duras jedhee namichi amartii Oye, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جبت أمرتي. جرى الحمد لله. جبتي وانت ندبتها جروني الرجال يا دوغارو مجلس دوغارو بيبونيني فودا ماما بيان تتكالي يعني إنا فادا كله هنك أبدو جبه يسالي هنك أبدو يشول أولو ما جلنيت يعني. سيتو ولي جلني سيتو بوس سمتي. إيه والله شيء ما فوسي يعني. मेरे गवर मीडिया फूसी ने का हिक्सिने का अकना कोने का जत्तनी बोनी तू न मैया ने का सनिताते हर्रा गेगेसी जत्ती हर्रा गेगेसी अक्कसिन कुमा कबा ईसा नु वाllahi garu ifam हर्रा गेगेसी जत्ते गेगेसी yaa dhugaa dubbatuudhaafi sila markaza keessattillee ijoolleellee walitti qabdee yaanii ijoolleellee mariisistee osoo jibba isaa qabaatte akkasiin gootu warra isa bukkee dhaabatu iyyuu silaan dhorgiti ture booniin dhugaa dubbatuuf wallaahi ani soomaa afaanii qabnallee ji'a soomaa keessa jirrallee wallaahi laaziim takka isaaf wanti hin qabdu booniin jibba hin qabdu wallaahi ofiishiitiiyyuu birrii baaftee kenniteetti booniin wallaahi aan rabbu jechaa qa dubbadhachuu. لا دقتين كيسي كمان أوت نقتين أنا ما نعرف دميتشا تين تلا ساكيس أنا جرا قتيتة تين تلا لا بقى يعني أورمون يو حتى فرتشوري دلله تو يو حتى فرتشوري دلله بورد الكما سافرة توان تيف فكون سيتلا دبيتة قبيسو جداني إنه ما يوم على شكل بونيكو أكمل متنفودا بوني أكمل تفوري نانجت غرانا را مرتة أكمل تفوري نانجت أصلا نجد هواي unqusitee ustaas isinin jaalladha tasgabbaa'uun immoo dirqama na jaallattaami jettee naan yeroo ni jedhu keessa fuudhi intala bareedduu laalladhu fuudhiiti ummata kanas eessanii ummata kana tasgabbeessinee yeroo ummata kana tasgabbeessinee kaane aniifati abshir jettee waadaa galtee fi itti cunqusitee itti galchite yoo duubaan keessaa baduuf tees allahu aalam yoo keessaan tasgabbeessitee kaatetti deemuu tees akkasi dubbiin xiinxala gahu ilmi namaa waa xiinxala an xiinxala jaarsaaf jaartiiti kana garaa keessa muradha tokkoon xallaqe lamaan xallaqe sadaffaan kennu amanuu dide sadaffaa isiidhuma amanuu dide sadaffaa akkan kennine isiidhuma amanuu dide kunoo buusee ka booni firiisi ol deebi sadaffaa yoon kenne kun harkaa ba'uuf jedhee shakki Time fudhatta giddii kee fudhatta fudhoromu. Sangamaa bayanii fi boodii rabbiin malee yookiin du'a malee wanti addaan baasu hin jiru. Abbaa giddi. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تيافس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما جرى يا صباح. بقى جراتم بو. سوما نجرا دوما جرا. أبو مبارك. وي. إبا دا كم دا بناتي. جمّا كيسة سوما كيسة.
Sabo Mubarak musamma akkuma nama malaayikoonni gubbaa gad eebbisu jiru nuurri irraa mul'ata akkam soomana baradaa akkuma akhi. Maal taate ati biyya sakkii mootii biyya abbaa jifaar miidiyaa hunda qabatee fuulli isaa ija namaa hunda qabatee qalbii namaa hunda hawwatee namni dubbatu kheyri malee irraan dubbatu namni dubbatu faarsuu malee tokko biyya ulamaa biyya sheekni hawaasuma jiraan keessatti masgida ijaare keessa soomanaa jira bannaatti. Suma jalaan gaaboo suma jalaan bishaan dhuuna gaaru duraanis feesbuus goraa turre bishaan qeewaa biratti hin dheebannu. Amma abbaan giddii jimmaan jira jedhee natti sabare gataara Dubaayitti. Ani Kairoon jira. Abbaa giddii sochisa obbaa sochisa. Astaghfirullah laazim. Maaltu si argate? Kaayroon deebitee jirta ammas Kaayiroon dheedelee keessa biyya jirta. Kanum soduudoo wayya abbaa giddii sobsiisuurra abbaa giddii ree gaara waan ta'eef amma babboon abbaa kooti. Muudii natti qoodaa jirta moo isuma dhugaa dubbataa jirta bannaatti? Wallahi abbaa giddii ree gaa jira. Abbaa giddii wallahi qalbii koo wallahi laazim hin beekta akkasi jaalladhu. Si wajjin soomuu dhiisiiti tun dhiisii biratti baase gammachuun qaba. Akka carraa ta'e yeroon as dhufu yeroodhaaf akkan biyya kana keessaa hin baane ta'ee jira. Jechuun misranyaa. Itoophiyaa wallahi. Akkamitti Itoophiyaa keessatti ni dhabeera. Itoophiyaa keessatti namni miidhaguun jiru bakka dhumeera. Ani yeroo sana eeguu misranyaa fidee hidhamees hunda keessanii jirta. Ijipti jira wallahi. Ka Ijipti hin beeku ka. Ijipti keessa eeguu misranyaa ta'eera. Wallahi Kairoon jira abbaa. Ijipti keessatti namni sii dhagaa yoo dumaashiin siite malee namni biroo siiduu hin danda'u. Akkasi. Anneen beekaa haara. Mootummaa olaanaa ta'edha. Bakka deddeebi'u kana shakkamee jira akkuma caccalaqa. Uummanni xiinxalaa ta'e dhumeera wallahi. Wallahi dhugaadha. Ani kiriin beeka bakka nama jedhu malee annaaf. Paaspoortii koo dumaashiin qaba paaspoortii koo kaleessa fudheera. Ergan gaafa dhufuuti. Ono kanas jejjeeba. ID wala paaspoortii kaleessa naa kenname waasiidhaan jechuudha. Narkaan fuudhame. Akkan jiru tan jira. Hidhaa keessan jira. Dumaashii maaliif gabbuufta meeshaa booniyyeen? Booniyyeen tira walamee naani malee nufti. Booniyyee dumaashiinuma bokka ta'e dumaashii yeroo waamini. Hai. Egaa nuti dhalaa fuunee hiikuun beeynu badalaa jennu fuunee hiikuun beeynu barni ni kan jennu gurbaan hin gamne fuula gaafuma sanuu niini haa jee malee niini haa. Lama kennee sadaffaa dide. Akkamitti amantaa? Lameen sanuu eenyu kanne lameen sanuu? Isa kenne kaa foyi tokkos tallaqeera lamaas tallaqeera jedhee sadaffaa du'een gaafan du'een kenne jedhee ilaali gala. Kana jechuun inni namni kun dhageessani namni kun akka shari'aatti nama lama waammatee rajaatu haadha manaa kooti deeffadhoo jedhe dhumeera. Isa akka jira. Jechuun boodatti jira. Jechuun jee jira. Duraanis jee jira saagama keessaa kinoo jarri waliin lollee. Isin fuusistee isitu viidiyoo isinii waraabsisaa jira. Viidiyoo biqirii ammaduu waraabi jedhan. Gargiree akka nama giddaajilaa. Akka nama giddaajilaa viidiyoo waraabu jechuudha. Ilaa taa'ee. Gargiree mee haala kaataa isaa laalame. Jedhala taa'ee. Osoo boodiyyaa hammatee akka daa'imaa jechuudha. Mana keessaan deemu. Kanaaf walumaa galatti. Mucayyoonis baay'ee bareeddi siin nama fuudhe wallahi dhobbee ixaa qaba bona michi dhuguma abbaa jaalalaatti. Amma fuudhallee ni bareeddi booniyallee ni bareeddi dhuguma kurfoota akka tunillee ni sanillee kalloo. Waan boossee waan bareeddu jaartii babbareeddu harkatee. Wallahi burqa jaartii lameenu babbareeddu harkatee. Gaafa jalqabaa argu viidiyoochi jalaa balleeffama jedheen daawuloon godhadhee mobaayilii keessaa qaba booniyyeen seeman gaafa jalqaba wal fakkaachuu noo
lachuu anamma innummaanuu yoo gowwaa ta'e malee firraanii koo lachuu nama qabaachuu qaba seeta wajaarti isaa yaada akkas lama habeefta birootu wallahi hiniikin yostaa yoo jala jiraatte akkawantii biraatiin seekeetiin hiniikin akkuma jette duwin dhabam bakka isin mana isaa keessummaa dhanaatis hin deemin amma booda jaartii isii lammaffaa bira jechuun kun. Animo. Laa anta lama jimmaan galoo fi Osoo kana gorsitu dogoggortee mana isaa keessummaadhaan hin deemin. Animo. Egaa bishaan roobaa si ganna ilaa fuuldura. Gaafa mana isaa. Ani ko konfidensiidhaan kana naasa'u mana kootti jechuudha. Kanan konfidensiidhaan haasa'u barrii ilaalladhee maskootii ilaalladhee barrii nama gowwaa akka